تجيب لي بخديها أنا فرس يجي دوا ديم نرى قطعين ديم سنجي والله تسيدي نرى قطعين ديم أنا ديم نرى قطعين ديم نرى قطعين سنجي نرى قطعين جارتي guyyaa yeroodhaaf jaarsitti haajamte jechuudha. Amma jaartii duraanii san siraa taate naa akka dhukkubsate kana deemtee na wallaalti. Yoo nan dhukkubsadhee waan fedhe dadhabellee na bira akka hin deemne hin beeka. Garuu ati yoo waan biraatii miti isaa hodha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunoo hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu dhufne kunoo isinirra deebinee jirra. Iccitii garaa keessa qabadhee taniin yoom faamilii miti abbaa fedhe dho'isallee hordoftoota kiyya hin dho'isuu jee waadaa isinii iccitii san gad isinii baasuudhaaf dhufeetiin jira. Maali iccitiin sunis yoo jettan viidiyoo tan durarratti laayik sheer godhaadha. Warreen chaanaala kanaaf haaroo taatanillee maatii keenya jaalatamtuu tanarratti dabalamaan isiniin jala. Faamilii iccitiin sunis maali yoo jettan dhugaa dubbachuudhaaf iccitii naafi asuu jidduu jirtu. Naafi asuu iccitii asuu fi an isin hin beekne ta'in dho'isee hordoftoota kiyyatti iccitii isii dho'isee isinni beektan annen beeka. Garuu iccitii san ta'ee waan biraan dhagahame. Yeroo tan keessatti yeroo nan jaartii wajjin jiru dhiisee isii filadhee isiidhaa wajjin taa'uu filadhee isii wajjin jiraachuu filadhee waa hunda jaartiillee dhiisee isii wajjin taa'uu jiru kana isiinis deemte waan isin ta'uu turte ni beektan ni dhukkuba jeetiin bira kututteef jira. Garuu ni dhukkuba jeetiin bira kutaaf san hunda isinis waan san hunda ifirratti hin beektu hedduu takka na daadarkaa na godhu jirte argu jirtan. Ammoo tana ta'ee ani jaartiin jaartii duraa geessu hin jirtu dheetiin jira waan isii asuu jalaa dheetiin jira. Ammoo erga deemtee jaalalti isillee na keessa hin jirtu. Isinis naguma na dhoyitee maarreettee ni nambiladhaaf ni dhukkubaa jeeta nambiladhaaf malee jaalalti isii wanni jaamus na keessa hin jirtu. Jaalalti isii na keessa baatee darbamtee jirti. Alaa kulli haal darbamtee jirti na keessa. Ammoo ta'ee garuu nama dhukkubu isii dhukkubu gaafa na dhukkubu isiin na jala deemtee na wallaantee waan meeqa nasra taasisan jechaafu isii dhukkubus yoo waan feete isiin laaqqattellee anis isii tana jala deemee wallaanuu narra dirqamaa jeetiin jala deemu jira malee jaalalti isii na keessa jiraatteetiin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya silaa jaalalti isii na keessa jiraatte yeroo isiin harkanatti ol fudhattan yookaan haalaan adabbii guddootti kan dhiisutteef hin jira mataa faa jala akkana jeetiin bira kututteef jira keessa na dha'u jirti san osoo beekaa gowwaa ta'eetii miti osoo beekuutiin akkas godhu jira gowwomeetii miti yookaan gowwaa miti horii miti nama ilma namaati akka ilma namaa akka namatti yaadu sammuu qabu jechuudha. Ammoo isii heddummeesse waan taateef har'aan tanaaf isii ulyaameen akka mana kiyyarraa baatu godhuun qabu. Ni hallee heekeen ari'uu dhageessinu. Ni haa kiyyaa wajjin adabamuu qabdi deemtee. Ni haa kiyyaa wajjin adabamuu qabdi deemuu qabdi isiin mana kanarraa ba'uu qabdi dhibbarraa dhibbatti baasuu qabu. Amma gabbaatee haala irra jirti hangasiin kaameraa haadhee isin wajjin asoo jira yeroo isiin har'arraa dhuftee seentu taate ba'uu qabdi mana kanatti tumamuu qabdi tumee baasuu qabu. Warreen as jalatti yookaan gorsa yookaan akkana ta'e jechuu barbaadanillee faamiliitii koomantuma jala naakaa ammoo faamiliitii jaalatamtu hedduu takkan isin jaalan hedduu takkan isin kabajaa garuu guyyaa tokkoof laayifii seenee laayifii xiyyaarratti ol isin baasee nama yaada qabus yaada keessan isinirraa fuudhuun kiyyeessu waan hin oolamne akka fi fedhan qaama ifirraa nu arginee jiran yeroo hedduudhaan karoorsuu ture yaada keessan kan qabdan koomentii jalatti koomentiin tun yeroo heddummaatti namni wal arguu faan danda'u. Ammoo gaafa koomentiin tun bakka koomentiidhaa san laayifiin ol seenanii waan ja'amu namni kun haa ibsatu jeetiin isin dhiyeessuun barbaada. Faamiloota kiyya qaqqaaloowwan isin jaaladha akkuma isin na jaalattanii isin jaaladha. Yay! Weessa akka turte? Mee fattu ta'a? Saa fattu? Sin barbaadu jiraan gara hin taraatee. Maaliif na barbaadu? Wanni si barbaadu immoo ati eessarraa dhuftee immoo? Mutu baqaqa. Mutu baqaqa? Maal godhu jirtu? Shaayin dhaabu. Eenyu? Nuuf haa. Eenyu naa dhaabi siin jee shaayin? Woy dhaabiin hin dhaabaree dura. Ani siin jee? Nan jen. Hani waan takka naa godhi nyaatas naa godhi shaayis naa dhaabi siin jee maal godhuuf dhaabda'u? Maal godhuuf dhaabda? Nan jettee hin dhaabatu waan. Eenyuuf dhaabdee ani hin feene? Natti himtee hin dhaabatu waan shaayii gisee lafa kaan namni
dhaabbatara? Feene haa shaayii ta'etis Hee. wayii jira. Maaltu jira? Waan jiraa san beekuu qabdas keessatti. Maali si waan jiraatu? Rakkoo wayii jira. Absiituu Samaaliin. rakkoo ati nana hin ta'etu nu bira rakkoon ta'e gurguddoodha. Tamaa. Hin dhumtu lakkaa'amte. Maali? Mee rakkoo ta'e san itti deebi'e ji'a tokko irraa kitaaba kan kee deebisi yookaan zaakiraat hin ta'e limoorii hin ta'e deddeebisi laali xiqqishu. San booda anis bakka sirraa hanga ta'e ittiin sii guuta. Rakkoo ta'e maali boo? Naafa na fuute moo bal'aa na fuute? Moo hin godhuun beekne? Wahin godhuun beekne moo naafa na fuute moo bal'aa na fuute moo maali? Rakkoon ta'e maali? Ati yaadi meeti? Tamaaliiti yaa? Ati yaadi beeku. Naannamaachi sharmuutu nu garte? Naannamaachi sharmuutu nu garte? Daawwati nu wajjin sharmuuta ati qulqulluudha bara. Duwwee? Normaaladha. Waan birta biraa. Maalirraa wanni biraa naa hime haa rakkooti? Amma dib godhee on sitti meeshaa si gammachiisa saa? Ayiwaa. Akkasi gammadde. Akkasitti hin gammadee maal rakkoonti? Akka yaadda geesse osoo haba'aaf hin dadhabne haba'atamu dadhabaa jira. Maaliif na ba'atte reen? Siyachaaf wanni hin ta'in hin qabu. Maal taate? Siyachaaf wanni hin irraanfatin hin qabu. Siyachaaf wanni hin yaadin hin qabu. Siyachaaf waa hedduu ta'e hammile dadhabeetiin jira. Maaliif na dadhabdi maali? Dadhabeetiin jira ammoo. Mikinaanni? Wanni nan dadhabe wanni nan dadhabe jireenyi si wajjin daddageeffadhee isii tana wajjin jiraadha. Isiin turaadha mana kiyyaati jaaladheetiin fuudhee isii tana hedduu takkan irra rakkadhee gaafa isii fuudhee irra rakkadhee fuudhee jeetiin of keessa yaadu ture. Garuu ati nama akkasiitii miti. Nama akkasii yaadaniif miti. Firaan na qajeeltu filatte? Obsi anuu siif ni moo. Ati nama akkasiitii miti. Hayyee naa himeyyee. Maaliif hin akkas hin ta'in? Ati moo. Maaliif ee? Nama akkas taaniif miti. Maaliif? Maaliif? Sababni eeywaa maaliif akkas namni naan taaneefan maaltu narraa irra ta'e namummaa kiyyaarraa? Waan sirraa irratti san naa irra deebii naa yaadadhuun siin jedhu. Waan rakkoo. Uumaa irratti irra deebi'a moo? Uumaa miti. Naa irratti deebi'a. Halata kan kee halata waan ati gootu. Maaliin godhisa halata biyya maadanii nan godhisan? Gocha ati daddaliin. Aboo isaan irraa qallisi maaliin godhame? Tadeengatoo itti halanna kiyya kun. Halata kan keetiif duba deebii zaakiraa qabaar namni. Zaakiraa Memorii qaba namni. Anaa waa dagata. Memorii sana deebisi. Laal waan na godhu jirtu. Maal si godhu ibsa? Waan na godhu jirtu. Tasiifi uudii bari sintu na godhee wuyi. Samboodhaan deemtee kana tumte sin geenye. Tumte. Ambar faayidaa irraa baatee naan jechuu jira. Faayidaa irraa baatee? Eeyyuu bakka itti natti na dhiitte garte. Faayidaa irraa baatee naan jechuu jira. Duuba yoo? Saniifuu nama faayidaa irraa dhabe. Wanni ati na dhiitte faayidaa irraa isa baaseetiin an yoon isa dhahee isa faayidaa irraa baases. Hayyee. Inni kan alaa biraan dhatuuba hin fuune an immoo gabboos dhalaadhaa dhiira feeteen heerumaa yaadachuu jettuuf na dhiittee bira. Laa. Bakka malee na dhiitte san. Maali? Sanumaa fe'e. Amma kana si yaaddate moo naa yaadde? Si yaaddate. Akkamitti na yaaddatte? Na yaaddatteetu na dhiitte. Ana kan faayidaa irraa baate duuba mana diimuu jirta yoo hin dhagee. Amma kana mana akmaa dhaqeetiin akka sana jaananii. Atis ati beektaa duraanuu dhiireerumuu feetaa mire. Akka dhiireerumuu feeteetu na heerumtee mire. Amma dhiirarraa gama dhalaa deebiitiin jira jechuudha. Hoy Saniifuu gaa ajaa'ibaa. Dhiirarraa ati karaa dhalaa deebitee yoo mi'as. Guyyaa ati na dhiittarraa. Maaltu si deebisa karaa dhalaa? Si deebise boo? Dhooyite ajjeefte. Maaliin ajjeese? Waan namni dhiira ta'uun ajjeeftee jirta mire. Dhiirummaan sanuma qofaa kalaas? Nama qofee. Hee. Saniin jira dhiirti dhiira taati. Haala sanii. Ati amma yoo waa'ee kanaan irraa dhiifte yoo ibsa? Wanni dhiisu hin jirtu amma dhaggeeffadhu. Ani. An si'achaaf jaartiin qabus ni beekta. Jaartiin qabus si'acha dhiisee firraa dhiisee darbee. Wajjin jirtu? Wajjin jira. Wallaahi. Wajjin jirtu haa. Dhiisee si maraattee. Si maraattee. Istaate naaf ishi godheere. Taa'uun kee. Naaf ishi godhee. Haalata. Naaf ishi godhee hin jeebar. Amma takka dhugaa naa hin barbaadda. Dhugaa akkasii hin barbaadda. Naa hin. Dhala wajjin ni ta'isaati. Mandara. Dhala amma dhiiraa miti dhalaadha. Tantaatee taa'atu. Ati immoo jaartii guyyaa yeroodhaaf jaarsa taajamta jechuudha. Amma jaartii duraanii san siraa taate naa akka dhukkubsate kana deemtee na wallaalti. Yoo nan dhukkubsadhee waan fedhe dadhabellee na bira akka hin deemne ni beeka. Garuu ati yoo waan biraatii miti isaa dhabde ni deemta ni beeka. Sii galee? Sii galee? Dubbiin tun hangam takka dhugaadhaa hin jiru. Dubbiin tun hangam takka dhugaa. Dhibbarraa dhibbatti dhugaadha. Ati duba naaf jaartee maaliif wal bira nu qaqqabde akka intilachuudha laala. Isiin amma yoon dhukkubees
Yoona waan biraa daldages Kana kan si taanee mi'aadha kullee feet fayyaa qabaachuu baadhu na jibbi deemi na dhiisituma deemi. Manatti si dhiisee. Feetoo si Siin narraa deema gaa. hin deemu reen. Maaliif hin deemu? Hin deemu kaakalaas. Hin deemta akkam? Hin deemu kam. Maal deemta? Hin deemu kam. Maaliif? Heeraaf seerri mana akka keessaa na baasu haadhu hin deemu. Sin baasin? Inni na baasa. Hin As sin deemu. baasu? Nan baastu Gurra qabee sin baasu? nan baastu na hinaallee nama baata malee nan baas. Ayi hin deemu kam. Haa akkas hin deemtu? Hin deemu Manni kee goma siimi? hin dhabu. Hin faatu. Mana kajaartii guddoo duraanuu dheengadden irraa sii fuudhe malee harka jala qabee Hin deemu sin jee bara. Hin deemu afaan oromoon beektaa hin deemu. Waan feete bilaasii galtee sana asirra kaayela. deemeetiin isii wallaale mana isii deebisuu barbaada. Jaartiidhas isumaan godhadhee isii wajjin jirachuu barbaada. Kalas nahi. Narraa deema. Nahi. Narraa deema osoo Nahi hin jee bara. akka fiitetti fiita. Nahi hin. Akka fiitetti. Naanti fidee boosatti. Aywa. Naanti fidee. Siiti fidee. Naanni kas godhate. Walii gallee deema. Naanni kas godhate hin jee bara. Siin na godhatee. Naanni kas godhate. Siin na godhatee. Ansi godhanaan deemu kai bai gaati dhala mana kana. Narraa bee maata. Ati kai bai san jee haa nas godhatee mini haa kai bai narra. Nas godhatee mi kai bai. Kai waan takkas mana kana keessaa qabu maallaqa xiyyaaniin biti meeshaan ni bitamti. Kai bai narra. Narraa bai sin jee bara afaan oromoo ni beektaani. Manni harkaan ture. Narraa bai afaan oromoo ni beektaani. Wallahi lubbuu namaatti dhufu taa kai narraa bai. Isii nama tiraafiyyaa qabattee gurra qabdee si baattees. Ana mu. Aywa. Ana na baasti. Mana keessatti waan ta'eef. Manni Manni keessi. kee gamas. Wali qabnaa bara. Kaya hara mana keetii. Yoo Meeshaan mana biyya kee. kanaa Mana kanas jiraami. Yoo namni laasa jira si dhufee dhaabbadhe. Anillee yoo nula sana dhageessi dhaabbadde. Laala. Ani ni haa kiyyachitti sirraa nasirraa ba'a. Mana kanarra. Mana kanarraa bahee ati. Ani nula sana irratti na kugalaachitti. Sibba. Hin ba'u. Sibba. Tahadda hon na baasi. Sibba. Na baasi sinje bar biru ma qabdu sani kogan na baasi. Sola simbas. Kon na baasi sinje Ana bar. hoosha simbaasee sitti chufee. Hoosha. Ati dhugaa dhiiraa sinje bar. Kai na baasi mee? Rakkaata na rabbu. Harakaata na rago goota wallahi. Ana harakaata goota. Ana rago. Na jibide me kadi amka. Na na furi sinje dura. Dan ta deemu na raga tain deemu sinje wallahi sinje na raga tain deemu afaan oromooti hin deemu na raga tain deemu na raga tain. Na raga tain sinje bar na raga tain. Hin deemu na raga tain. Usafani. Usafani. Rajasthan. Usafani. Patu be.